Maltaati ati bara asli anu soonyata gaarii argadhee bar gassitaa abarsi albaa baran. Maltaati asli. Amma jedhee jira ka akka keetii kana ammoo hedduu gattaa'uu danda'am. Osoo duraan nyaata gaarii argadhee asli ka akka keetii kana ammoo gattaa baran hin alba'an. Maltaati. Amma dammoo nyaata gaarii dhakinoo asli tataqqam kubbat. Andee maltaate sila. Uumaa dhumarra dagatamteer asli jechaan uumaa dhumarra dagatame. Uumaa dhumarra dagatame wayiitii bar. Bobba'ee fi malee barra sa'a jaatti si jalqabee ka akka aslii kan kottiin itti godhuun ka akka aslii sa'a jaatti ammoo tiniin jalqabee kottiin fixa maal taate sin bakka kanatu gubeen aslillee waan biraatii miti. Blok yaa rakkubbat nama haadha nama arrabsa bakka blok haa rakku leelaa nagar yallan bakka aslii andee ana afaan bu'uun deemin aslii. Yoo ammoo tiniin salbaaja bittellee yoo taate kana rabbi irraa iyyuu argattu waan hin iyyi waan namaa bitteen salbaaja keemmutin irraa guyyaa nama biraa namni waan godhe ni amma moon iyyin akka nama nutti fuudhee ammoo tini hagana keessaa qabu salbaaja ammoo tiniin bittee eegino bakka. Sani wannati qabdu jiruun duniyaatu salbaaja sani wannati iyyaa ooltuuf eenon de asli ati sammuu ammootiin akkam qabda bara maraaya ammootiin arqee attaasifaman de asli akkuma gurraachummaa kana jirta ati maal taate silaati ati bara kalee irra dhufte san yaadadhuma asli bara ammootiin kooshee fakkaattee akkana dhaabattu sallaalime bara ammootiin bara waan qamadii keessa dhaaban fakkaattu sallaalime ati asli jechuun bar mee dhaabadhu jedhaani asli ol ka'aati rabbii jedha akkana dhaabadhu deemi jedhaamme. An asli kanan shakkaa yu rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam hadiisa keessatti dubbatanii jiran namni beeytii ammootiin hin diigu nama luka akkanaati jedhan rasuulli nama akka luka asli. Wallaahi billaahi rasuulli hadiisa keessatti dubbatan namni beeytii diigu nama akka luka aslii sanii jedhan luka nyaataa jira baran tataqqamee qaawwata argadhetti tataqqamee nyaataa jira mootummaa walii galee maaliifuu qiyaamaan dhiyaatte qiyaamaan akkamitti dhiyaatte asli bahe ka rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam. Hadiisa keessatti namni beeytii duugu zamana akiraa hin dhufa ka luka akkan boqqaa jedhe rasuulli luka akkanaa kinoole luka walin rigaa deeme aslii dhaabadhu jedhaan hime wallaahi wa billaahi wa tallaa aslii luka walit dugaa ila jilba kana walitti dhayaa deeme asli saniif duniyaa kiyya tataqqamee dafee nyaataa jira baran maaliifi zamana akiraa irra jira zamana rasuulli hadiisa nu himanii kinu an beeytii namni diigu aslii ta'uun shakkaayyoon nagaa saniif shakkee baaganya ubbatta taqqamku qaawwayii argadhee ganda akiraa deemaa jirraa mi'ee qiyaamaan dhiyaataa jirtaa mi'ee maaliin beeyne asliin ergamu asliin ba'u hadiisa keessatti namni beeytii diigu ammoo nama luka boqqaati nama akka luka aslii isa shakkee dafee aggaaxaamitti tataqqamee nama mootummaa walii galee duniyaa fataa jedhaa jiru kinoo ajjabamee andee konatu waanaan jedha aslii jechuun bar sheekaaroo beemee ammootiin itti kai jedhanii karaa keessaatiin birrii sii kennanillee dhageennee bar dhageennee jirra sheekaa roobe badhaadhina ammootiin hin daggafaa badhaadhina daggafaa aslii si ammootiin akka nama baalee jaalatuu godhi baaleen ammoo matatti ol fuudhi baaleen ammoo matatti ol fuudhi baaleen rottuu silliquusanii blok si gate andee waan namaa kenne namni salbaaja goote maa of dhaadda waan rabbiif karaa gooteef maa uf dhaadda baqqaa kana rabbi irraa argatta rabbi illee quraana keessatti waan namaa gootan ammoo azaa naman godhina akkana ja'a bar rabbi akka nama quraana beekuu ammoo jetta baaleen dhaaduu keeti ati maal taate ati yaa aslii baqara nama beeytii diiguu barati shakkii keessa jira saniif duniyaa amma kiyya kinoo baasee nyaataa jira fataa jedhaa jira kinoo laalan asli namni beeytii diigu ka rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam hadiisa keessatti mee ammootiin nama luka boqqaati nama akka luka aslii jilba walin rigaa deemu saniif aggaaxaamee argadhetta taqqam kubbat iyya ballaa'u no kinoon fataa jedhaa jira maal taate aslii
shakkii irra jirra nuti qiyaamaan dhiyaatu situ nutti ol ba'e. Namni akka keetii kadhatu hin jira aslii. Namni akka keetii Libiyaa keessa taa'ee walaahi osoo ammootiin dura miidiyaan hin bada jedhanii namni baasheen itti bu'u asliidha. Namni rakkoon itti bu'u asliidha. Namni rakkina keessaa fi hiyyummaa gadadoo keessa seenu asliidha. Waan dubartiin ammoo si funaantu tanaanii bara boo warra kan nama saggantu wayita kaan ammootiin warra Suudi Arabiyaa keessa jiru arrabsita yaa aslii baqaraa caqasi. Ijoollee nagayaan dalagattu arrabsita, ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu arrabsita yookaan haadha namaatiin nama arrabsita. Osoo miidiyaan hin bada jedhanii durri namni rakkatu asliidha. Imboo asliidha. Bar suuraa kee kabara duraanii sammee as baasii aslii. Sheemiidhaa bar ani Oromoo ta'uu suuraa keessan laalee jibbe bakka. Sila Oromoon akkanaan jiraa jedhee baran aslii laalee kaa ammootiin hindistii keessa harka naqusan laalee akkatti ka'a suuraa dhaabate qal'ina irraa qal'inaa miti nama qabrii diigee ammootiin hin dhufe fakkaata. Bakka zamana akiraati aslii homaa keessa jiraachuu aslii irra beeka. Awwalallee waan qabrii cabsee bahee fakkaata suuraa isaa laala. Ammallee zamana akiraa namni beeytii diigu nama luka ammootiin hin boqqaati jedhe rasuun nama jilba boqqaa jilba walirri gaa deema asliin dhaabadhu jedhaan hime. Hin dhaabatu. Maal taate saniif duniyaa fataa'eedhaati. Aganyaa'uu tataqqam kubbat ismaartan eenyu ijoollee katamaati yan bakka. Baaganyoo tataqqam kubbat ila kinoo asli akka itti banan illee laali. Ilin. Authenticated. Chara. Ila asli ila. Bakara. Yaa fargamfo. Asli fuulli isaatu xaasaa sakkaaraamiin ammootiin inni irra dhaabatte fakkaatu waliin haasa'an. Yoo asli ilaal kanarra yoon bulteeti. Abaaboo sii darbanii barate ammootiin ilaal ijoollee teetitti illee abaaboo darbanii niitii teetitti illee abaaboo darbanii bar. Ganamaa fi ammootiin galgala liibirraa si dhabanii. Abaaboo si darbanii bar baqaraa yaa akii. Maal taate abaaboo si darbanii bar ijoollee illee ammootiin ilaal hiyyummaa keessa situ galchee barasli. Biyya ammoo baqaa keessa teettee kadhaan kana jiru eessa osoo miidiyaan kun kabadu taate durri nama baasheef ammootiin aggaallatamuu aslii fi beetasaba isaati. Maali waan namni ammoo sii kennu malee maalirraa fayyadamaa jirte mee dhiisi mee guyyama sadi dhiisi wallaahi aslii baasheen itti buuti. Bar ummata Oromootu ammootiin bar ol si qabee bar ummata Oromootu maqaa si gatee bar baqaraa. Eessaa dhufte mee suuraa kee kabara ammootiin baashee gadaa baashee san fakkaattu laali. Gadaa baashee zamana baashee yoo jedhan suuraa aslii ay fidan. Suuraa aslii ay fidan Oromoon kulliin gadaa baashee yoo jettu gadaa baraa gadaa namni baashee irraa sidaajaa nyaate gadaa baashee irraa namni itillee nyaate yoo jedhan suuraa aslii ay fidan. Suuraa asliitiin beekan. Rabbiin ammoo achirraa si fidee ammootiin ilaal birrii Oromootiin abaaboo sii darbituun leenca sii darbituun ammoo fuulli si'iifi alhamdulillah hin jettu baqaraa nama arrabsita. Sheekaroo besmaar tokkoonoo mangistiidha bar. Nama mootummaan eegee bar gaardii hedduu kennee fi kinoo gaardii waliin jira bar. Yoom kana takka argiteeti yoom kana yoo ililil yoom ziraa nama tanyaw kinoo laal ililil mana hana soonuu bakkana laali baqaraa yoo ijoollee aslii jechuun ijoollee osoo takkaa shintibeetii nagaan argin karaa qarxaamuraatiin biyya alaa baatee bar. Osoo ijoollee mana fincaanii nagaan argatiin osoo miciicatti rigattu biyya alaa baatee bar karaa ammootiin takkaa yoon pileenii ni deemtu aslii. Osoo lukaan deemtu umriin sin dhumne aslii jechuun bar osoo mana fincaanii nagaa hin argin osoo miciicatti eege ufii rigu. Bara asiin ammoo kaayiroo kana mure asiin karaa Suudi Arabiyaa mure yoon pileenii yaabbatte aslii yoo ila mana fincaaniiti kun aslii. Mana fincaanii aslii irra yoom teette aslii takkaati. Sii jechuun bar osoo mana fincaanii nagaan argin osoo miciicatti eegee keeriku asii baate bar. Maalaa soitti yaa baraan inde kottu kana keessa buli. Kottan algaa gubbaa gulaa shaaworii kiyya keessa buli aslii. De Oromoon nama si gatee bar. Nama nu gootee namni an dadhabe sheekaroo beeti jedha yaa fargamfo. Maali kun abbootiin hin aboo? Biyyee marqanii bara aslii jechuun bara biyyarraa uumamuyyuu namni nu nuqqaasisee asliidha bara namni nutti as baannane asliidha bara. Deebi'ee maqaa si goonee Oromoon ammootiin hoolaa akkanaa kana miliyoona hedduu galchitee bara. Namni biyyarraa uumamuu nu nuqqaasisee asliidha bara hoolaa. Kana waliin miliyoona hedduu jennee lakkaa'amnee bara. Foloorsa maal godhan namni kennallee foloorsa maal gootan?
Maalirraa barattan aslii irraame viidiyoo isaa ammootiin bar haadhatee na biratti banuun jibbinaa bar abbaa keenya biratti banuun jibbinaa bar ganda keenya biratti banuun jibbinaa bar nama hayaa qabu kabajaa biratti ammoo banuun jibbinaa bar aslirraa maal barattamme aslirraa maal baratta wanta akkaan barattan harree gurraattii bitaatii manatti dadha wallaa isin fayyaddi aslir harree gurraattii bitaa manatti dadha isin fayyaddi aslirraa maal baratta sila yaa fargamfoo mucaa ammootiin xaasaa sakkaaraamii namootiin raggatte fakkaatu kanatu kan egaa waraanne kan egaa udiddirii akkamitti waliin nu ooftan asli ani bar ndee barumsa lamaanuu nu kompeer godhee nama deemu bar barumsa akkaadaamii illee qaba bar ndee asli jechuun nama kutaa lammaffaa keessaa fooddaan bahee fiigaa taree bar fakkii argee fakkii naachaa ammootiin ilaal kitaaba irratti argee fiigaa taree bar akka waytasanii manatti hin deebin yoo mucaa ammoo nyaatee dhugee nyaata dhugaatii nagaa hin argatin mucaa mana fincaanii nagaa iyyuu hin argin osoo ammootiin miciicatti eegee isaa rigu ammootiin karaa ammootiin jalaatiin tare mucaa kana ol fuutanii sadarkaa itti gootanii bututtuu kalee namaa kenne bututtuu kalee nama bitee namootiin nama ammootiin qeequu deema mana nasoo maa inni kuni bulluyni maali kuni yaa akii kun jechuun bar zamana akiraa keessa jira jechuu asliin bahu jechaan mee ol dhaabadhu jedhaanii rabbumaa jedha asliin dhaabadhu deemi jedhaanii mee akkanatti hin dhaabatee hin deemu luuni isaa jilbi lamaan wal dhaya kana jechuun zamana akiraati ani shakkaayyuu namni beeytii diigu zamana akiraa ni dhufa jedhe rasuulli hadiisa keessatti nama luka boqqaa ka akka aslii jilbaan warrigaa deemu aslii ta'uu shakkee amma duniyaa kiyya bar amma qaawwayyi argadhee mootummaa walii galee fataa itti jedhaa jira bakka. balleessu duniyaa teessan kullii fixaa bakka nyaadha maaliif jennaan zamanni akiraa dhufe asliidha namni beeytii diigu isa ta'uu shakkaan rasuulli rabbii namni beeytii diigu zamana akiraa ni dhufa nama luka boqqaati jedhan ilakinoo jilba waliin dhahaa deemu duniyaa teessan maal walii qabdanii ni nyaadhaa bahee ginoo zamana akiraatu dhufe asliin bahuun zamana akiraati suuraa isaa isa laalamee suuraa duraanii zamana baashee fakkaata akii zamana beelaa namni nutti as baannane bar zamana beelaa zamana baashee jechuu asliidha bar zamana namni ammootiin gogaa nyaatu zamana namni baashee irraa sidaanyaa nyaatu jechuun namni nutti as baannane isaa bar aslii ammoo suuraa aslii saniin hin kadhatta bar miliyoona takkan argatta wallaahi mee suuraa ammootiin aslii san fuudhi nama wiitu ilma wiituun harka dhukkubsatee dhii masgida baadiyaa kana keessa deemi miliyoonan argatta wallaahi suuraa isaa kana fuudhi hin kakadhaa yoon mucaan hin jiru bar mucaan jirre nama gootanii bar warruu wayita awwala haatu wayita deettu aslii bar hobbaatiin nama ta'e eega achi darbanii biyyatti achi darban jedhaa keessa ol ka'e haadha ruqiyyaa takka tubada ammoo wanni guwaaruu hii qabu jette mana jalaa fuute asliin bar hobbaatiin nama ta'e maal taate sila sila namni hin beeku attaasifame yaaddu hobbaatiin nama ta'e bar namticha wayituma dhalanuu bakka jechaan ji'a ammootiin torba keessa dhalatee beeyta asliin baya wayii haadharraa bahee bayaa wayiiti ani haadharraa bahee haati amzuu takka kama darbanii biyyee keessa darban hobbaatii keessa godhata badaa wayii kun nama taa'etti haati amzuu mana duubaa fuutee barasli achi keessaa ol baasani itti qaban mucaan sanuma ganaa si raggata ganaa sheeni goobbaayyuu si raggata ganaa nama hedduu si raggata yaa fargamfoo yaa baraan hin beekun asli namni ammootiin si jala ammootiin wixeennaani kadhattu birrii namni ammootiin karaa keessaatiin si kennee sheekaroo bee arrabsisiin jedhe marrajaan nagahee baram birrii walii qabanii warri ammootiin karaa warra bilisiginnaan ta'in birrii walii qabee si kennee bar lammaany sheekaroo bee ragga xiyyaanii sitti kennan ati kanarraa naftu silaa maaliif biyya baqaa keessa rakkataadha osoo sooshaal miidiyaan dhabamee namni beela'uusi social media kana mee bulima sadim tiktokiin haa cufamu wallaahi namni beela'u duratti asli rakkataan akka isaan jira sheekaroo bee ragga xiyyaanii si kennanii bar udaan bule al taate sila asli isin beekuan ana raggatta andee oduun nu gahee bar akka nama ammootiin hin ilaal birrii wayii ansirra barbaadee birrii wayiitiif bilook na goteedha wallaahi wabillaahi watallaahi birrii wayiitu sin gaafanne ankaraa keessaatiin bilook sin goone gaafaati ammootiin hin ilaal tapha qabdullee geemii qabdullee yoo ka ashannaftu taate mastaawoqii amasii dalage yoo ka ashannaftu taate quraana ammootiin dhibbaanii bittaa siin jedhe rabbiif jecha galata quraana dhibbaanii bittaa siin jedhe man yaa waraal as fidee ana ammoo bilookii kasi gate
ati gadi baatee afaan saalaa haadhaa dubbattaan yaa aslii duraan rabbiif jecha jaaladhe amma si jibbe siin jedhe. Wallaahi wabillaahi viidiyoo kiyya gabbaasaaf yaa aslii viidiyoo sunu baay'ee ilaaltanii sinu baay'ee sheerii gootan nama miliyoona meeqallaan rabbiif jecha si jaaladhe rabbiif jecha si jibbe siin jedhe. Ana dura namni sitti duulee wanna afaan saalaa dubbattee eeganii namni si raggatee gabbaatee dhiifama gaafatte. Kokkessi naqa akka namni ammootiin si shelate akka namni ammootiin ushururuu siin jedhu afaan aslii hin buunu siin jedhu sanii miti haroo. Namni bara ammootiin hin bar ulamaa'iin kasirraa ammootiin hin dhaabatuuf hayyuun kasirraa dhaabatuuf afaan kee kanatu fokkataa afaan saalaa malee hin dubbattu. Fokkataa zarii fokkisee ganda fokkisee ardaa fokkisee aslii jechaan. Ka ardaa fokkise ardaan viidiyoo isaa ammoo hin banuu bariin saalfataa bar haatee mataa qaqqabsiiftee bar haatee amrii taatee mirabbisii haa araarama. Bar ammootiin abbee mataa qaqqabachiifte obboleessa mataa qaqqabachiiftee bar yaa haroo lixii haroo afaan haroo yaa aslii. Bar firri kee ammoo si jala saalfataa bar aanaan kee si jala saalfataa viidiyoo kee ilaaluun saalfataa bar warri gandaan saalfataa bar feemasii maali ati hoolaa doktora jedhaniini kan abboo lixii. Maali kun doktora aslii jedhanii gararraa nama namni hagana ijoolleen birrii xiqqoo wayii sii kennitee sheeka roobee irratti ammoo tiniini waraabi sheeka roobee dubbadhu akka nama baaleen dubbatu akka nama roobeen ammoo ol fuudhu ta'i roobeen ol fuudhee baaleen ol fuudhee ana keessatti raggata birriisan argatee nyaanyaa irraa nafu maaliif jennaan biyya baqaa keessa jiran du'a namtichi miidiyaan osoo guyyaa sadii ka cufamu taate tiktookii durri nama du'uu aslii duraanuu baasherre dhufee nama luqqaa. Oromoon nama si gatee bar giiftii si kennee abaaboo si kennee maal dalaydeme dalagaa maal dalaydeme ati ammoo manuma teettee kursiyyii ammoo tiniin godhattee lammaanyi si baasen jira masgiida kadhatuun garaagarummaan jiru bar madaabara masgiida jalaafuun garaagarummaan jiru bar namni galgalaa ganama ammoo tiniin laal galgalaa ganama si afa ammoo tiniin abaaboo kadhatu halkan keessa abaaboo kadhatu kan rafne ijjoo ammoo tiniin walitti si deemte ijaan argitu ati waggaa meeqa miidiyaarra turte osoo abaaboo kadhatu abaaboochuun birrii kadhatu jecha bar. Masjida jala jirtaa bar nama masjida jala madaabara afatee bar yaa aslii haroo yoom galte masjida jala yoom alaa galte ati waan alaa galte seetaa yaa aslii si namni kadhaa barsiise Oromoo akka hin dalaganne ka godhe Oromoo si hin talumateetu ammoo bareedduu san ammoo mucayyoo san kadhaan barsiisin rabbii jedhi miidiyaatti sin baasiin namni jaartiillee kadhaa barsiise si bara sirratti abboo jaartii teenya miidiyaa irratti argitee qumbaa'e afaan ganfoo jaartii teenya miidiyaa irra argitee abboo. Namni kadhaa barsiise Oromoo si bar namni akka ammoo oftiniin kuun ashaangulliitii darbaaf kuun ammootiin geemii godha kaan ammoo torban kanii qaxar osoo kaan akkana godha maa Oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammootiin maayyimii seetaa hoolaa seetaa uummata Oromoo yaa farganfoo maal waan bareeda kam sirraa dhaalaa jirra waan bareeda kam sirraa barataa jirra aslii na caacibbaa maal sirraa barataa jirti Oromoon hoolaa akka keetii jala deemtee kana itti kennitanii abaaboo duniyaa keessa rabbi irraa isin gaafatu kanaa leenca itti kennitan kana abboo. Kana ka uumaa badee abbootiin dalagaa rabbii keessa seennuufi malee biyyarraa uumamuu namni nu naqqaasise asliidhaa bara abboo doktora aslii jedhanii maqaa itti moggaasanii namni gariin sirraa saalfatee bara afaan kee hin buunu jedhanii afaan keetu afaan haguma haroo afaan keetii ammootiin haasawni keellee haroodhaa bara hin fokkataa bara abboo. Hayyuun ammootiin viidiyoo kee hin banuu bara ulamaa'iin viidiyoo kee hin bantuu bara abboo namni hayaa qabu viidiyoo kee banee ammootiin hin laalu bara hin saalfataa bara haadha biratti hin bananii bara abbaa biratti hin bananii bara. Sitti himnaa likkii kee abboo. Si namni ammoo sheeka irratti waa dubbatu na caacibbaa akka nama baaleen ol fuudhuu taate sheeka roobee jechuun jagnaa akkoono leenca baddaa baaleetii bara abboo ilmii rabbi kennee fi bar barumsa akkaadaamii rabbi kennee fi bar osoo ilmii qabaachuu baate qabaadhe osoo ilmii barumsa akkaadaamii qabaachuu baadhe har'a ajjabamee hin deemuu bara abboo finfinnee keessatti abboo tiniin laal masara mootummaa seenee akka barbaadetti hin dubbadhu bar ganaa ammoo tiniin doktora biyyi waliillee harka walirra kennee ammoo tiniin teennee dubbanna eeyidoon nuu godhamee ammallee eeyidoodhaan jira kinoo eeyidoon naa godhamee na caacibbaa. Sitti himna yaa aki ganaa caammaan kiyyaa eeggama anaa miti caammaan kiyyaa maali kun udaan bule abboo si namni ammootiin Oromoo fokkisee bara lammaanyi akkanaa kana Oromoon ammoo miliyoona 2 galchitee jala deemte abboo hoolaa maali kun abboo achi fooloo keessa irraan gaafattani yaa aki kana ammootiin takkaa nama ammootiin mana fincaanii gaariin argin jechuun asliidhaa bara. Osoo miciicatti eegee isaa rigu biyyaa taree bar abboo asiin alaan bahe kana nama gootanii bar wazii itti gootanii amma fuula isaan argine amma suuraa namaatti deebi'ee bar suuraa isaa ka duraanii sana ibaasaame bara baashee bara namni baashee irraa sidaajaa nyaatu jechuun bar suuraa isaatiin nutti as naqqaanii nutti as baannananii bar
Oromoon baashee keessa dhufte jechuun suuraa isaatti nutti as baannanee bara. Maali kun lixiin bukoon sin beeynu abbaa? Maal nu himte? Maa barumsa maal nu kennaa jirta? Maal jala deema uummanni Oromoo kun qulliin? Waan afaan saalaa dubbatu waan saala malee hin dubbanne yaa akiiba. Waan ganda mataa gadi qabachiisi Oromoo mataa gadi qabachiiftee bara tabboo. Haatee mataa gadi qabachiiftee abbee mataa ardaakee mataa gadi qabachiiftee bara lixii. Karaa keessaatiin birrii sii kennanii ishee karoo beeraggatti siin jedhanii birrii irraa naftuu ati. Maali kun abbootiin yaa akii? Xaasaa sakkaaraamii namootiin hin raggatte fakkaatu. Biyyarraa uumamuyyuu situ nutti as baannanee bar sin naqqaasisee bara abboo. Yoom ganaa afaan kenna buute ganaa takkaa lamaan afaanii walirraa si fudhannee ganaa akkati miidiyaa sirraa galtu si goona. Cibbaa awun koppa beeytaa achirraa isi feesisuu dandeennam. Bakka ati jirturraa sireedhaan isi fiduu danda'a. Anamma bakka ati jirturraa sireedhaan. Eessaa dhufe kun abboo? Mana maaliitii iyyuu ati eessa qara kashee karoobee irratti dubbachu aslii jedhaan martuu hoolaa kan. Maal beeka asliin? Asliin maammee maaluma beeka beekumsummaan asliin qabu rabbumaa jedha naa himaame. Maaluma beeka asliin yoo waan fokkinnaa dubbate malee yoo waan fokkinnaa afaan nama kaa'e malee. Nama soddaan hin saalfanne nama niitii isaan hin saalfanne nama ilma qabaa ilma kii boru waan jedhanii hin saalfanne. Nama viidiyoo isaa saffaa ammootiin namaatti banuu namni saalfatu. Nama gaarii biratti viidiyoo isaa banuu namni saalfatu hoolaa. Rabbiin ammootiin hin ilaalu. Ummatuma Oromoo kana garanallee garagala taaziyaallee harka dhaa'u cidhaallee harka dhooytanis. Akkamumatti isin qabanna kana hoolatti kennite nama Oromoo kadhaa barsiise aslii bar ija isaa walitti deemteen argitu osoo halkanii guyyaa asirra taa'ee kadhatu lammaanyi. Kuni bar garaagarummaan qabu masgida jala ammootiin madaabara afattee kadhachuu fi asirratti abaaboon haa kennaa jedhanii halkanii guyyaa. Ummata Oromoo gowwoomsu geemii itti qabuu gowwoomsu hattuu. Kuni hannaa bar yaa aki. Hannaa bar abboo. Hannaa iyyuu bar abboo. Yaa akii gadi fayyii humna qabdaa dalagadhu niitii kee ammootiin hin qallabi yaa aki. Nama meeqatu Liibiyaa keessaati humna ofiitiin dalagata akka reedii. Daalee achi abbootiin hinaaffaas hin qabu ati dayyuusa. Oromoon ammootiin hin feemasii siin jette feemasii ammootiin hin taate. Yaa akii maa inni foloorsa nyaattaa? Laayikii nyaattaa? Gaafa dhabamee akkam goota gaafa ammoo miidiyaan kunuu dhabamee foloorsa nyaattaa laayikii nyaattaa hoola. Akka reedii fa'aatti gadi fayyii dalagii niitii kee qallate. Niitiillee kadhaa barsiisee ilmaan mucaa dhiyoo xiqqoo isiillee ganaa moobaalatti bitee kadhaa barsiisu. Kursiyyii sadi kaa'ee mana isaa keessa takka tadiitii isaati takka ta isaati takka ta ilmoo guddattuuti amma kursiyyii sadii jira hoolaan kun. Birrii namaatiin as ga'ee akka nama immoo salbaaja nama bitee salbaaja saniif asirraa iyya kun barooda. Horii bulee. Horii buleedhaati horii bulee. Haala kana horii bulee waliin namni ammootiin haasa'u abboo foloorsaa isaa irraa kaafadhaa yaa akii kana. Sangaa bee. Reeruu hin qabne ta namni ammootiin wanni itti diree deemu gino. Akkasitti rimootiin sochoosan tana. Reeruu hin qabne barate asliyaati. Reeruu hin qabne ta rimootiin asii ammootiin ashaangullee akka ashaangulleetti itti taphachiisan tana. Kan mucaa rukutamaa. Namni Oromoo ammoo kadhaa barsiise kanaa miti. Akkamitti namni ammootiin namni kee yoo guddatan jaalattu ati sheekaaroo beekoo dhiiraa bar jegnaa bar. Kitaabatti illee nama rabbi ilmii bareeda kenneefi bar yaa'aki. Hayyuudhaa bar beekaadha akkatti dubbatu beekaa bar. Saree. Ganaa ammallee birrii keessaan sii kennanii ammooti yoo bilisiginnaa deeggare maaltu si gahe? Doktor Abiyyiin ammoo yoo deeggare ammoo Shimallis yoo deeggare maaltu si gahe? Saree. Namni biraa ammootiin hin laal warri paartii biraa birrii si kennee ati loolloo keetirraa naftu sheekaaroo be ammoo arrabsi baaleen akka nama ol fuutu qaata barrajaan nu bira ga'ee bar. Akka nama baaleen ammootiin ol fuutuu godhi akka nama roobeen ol fuutuu godhi isa keessadha isiin jedhaniin hoola. Baalee akkana maalee biyya akkanaati kana kan usu alfachiise jedha. Sirraa dhalannee gara konkaa maali kun eessaa dhufe abboo? Eessaa bahee iyyuu awwalumaa. Ganaadha ganaa sheekaan gobbaallee homsitti gabbayee ganaa ila ganaa namni meeqa isitti gadi baya. Maaliin nama ga'e ani fataa jedhaa jira zaraa jedhaa jira nama arrabsiin ufii natti dhufte. Namni natti dhufte ganaa kana jaalasii godhu. Liibiyaa jirtaami sireen si fichisiisaa yoon sireedhaan hunda'u yoo bakka barbaachisaa taatu taate sireedhaan si fichisiisaa. Igala.
ufii ufitti na kaafte nama tuqan lafaa kee namallee tuqan ammallee ammoo ka keessaan godhi siin jedhan ammallee gadi baatee haasa'uuf deemta birrii sii kennanii karaa keessaati yaa fargamfoo mul'ata nama keetii ammoo tini sila mul'anni kiyya mul'ata keetii bar gabbinni kiyya gabbina keetii bar nama tartiiba hin qabne saree akka aslii argeen beeku nabboo saree roobaateeti wallaahi aslii jechuun saree roobaa nama mul'ata namaa jibbu keessa haalona baatuuf deemta rabbiif jecha bakka si cufeen bilookii si gote kazii balaa man laargille viidiyoon kee kanatti dhufin liidiin kee natti dhufin maal godha hoolaa maan naa goota hoolaa akka keetii ammoo caqafadhee liivii viidiyoon narra dhufee maan naa goota maal ammoo tiniin birrii maal si gaafadhee keessaa nati sanii bilook na godhe jetta birrii fudhatteeti ati birrii fudhattee ishee gaa roobee irra waraabisiin jedhan ummata baalee kana mataa ol kaasii roobeen mataa ol kaasi keessatti gadha isiin jedhan riisa ganaa sitti gadi baa ishee kan gobbaallee ganaa namni meeqaa meeqa sirra yaa'uuf yaa fargamfoo adee ganaa maatu ta'e gara ishee kama roobee hayyuudha bar beekaadha ishee kan roobee osoo beekaa ta'uu baadhee bar gaardiin asin taa'u gaardiin asin taa'u bar ماشي كوت چنچنا کی یری کدو اسلی اما جلت سلابر ويتي اوايا دله ن ايدير كنا ديته اسلی لو کله نا ديته وان رادي کمسا ورن را فسنياچو قبدا اسلی ترافي نما كراتان جرتو كون كدان كنا چاله سجير اورومو امو ابابو ناگن نالے چناگن ناتے اجو سی بد دیا هلكني گيا سر اولا ترافي اورومو نياتا جرتا اورومو مقا سيگته بر اورومو نما سيگته بر کیساتو جولے سودربي مقا سيگته بر جولے سودربي تن ويتي گري ارسيتو تن بر ويتي در مگتنه تو تن جولے تن تو مقا سيگته بر اولا لے एक हारो बेटी वाजर आगुनी आफर गंफो असली जेचा मुजा सोमन फिंचानी रोगा तक्किtti अर्गिन सो एगे मिचिचेtti akka gadita eege michicarra lafarratti akkanatti tasharatatu michicarra akkanatti sukku eege ni sabadde asitare nama godhani kana mootini maqaa itti goote followers itti goote oromo walina sooti afar gamboo Gimana beda? Dami dah lah. Foto filan afil ya marid. Ya afar gampo. Takitin ti nargita asli irat. Ah afan nabu tekat. Ola. Syai dulu pada dulu. Orange coffee. Okay. Okay. Guna ya. Ay. Una taquetita nan juga.